Nikaa amma buusu kanaati erga nikaa amma buuse maaliif boochalleedhaan jettanii irrattillee taphattanii. Kuno jaartii isaa nikaa arraantana ija nama lama dhibbata akka daawwatu duratti irraa gad dhiqee jira. Akka ammaan tana tabiraa fuudhee qalbii diyyatan arahaa as gabbeessu kabaja isaan biraa dhabe sheekan duraan isaan jala guddadhe ulamaa'ii duraan isaan jala guddadhe ijaan taane na laalanii arrabsine isiniin jechuu barbaadee jamanomaanuu isiniin jedha ulfaadhaa jaalatoomaa dhiifaman isin gaafadhaa hunda keessan dhiifama harargeetii irra deebi'e dhiifaman isin gaafadhaa garuu wanni natti dhagamte nikaa amma buusu kanaati erga nikaa amma buuse maaliif boochalleedhaan jettanii irrattillee taphattanii. Dubbiin nikaadhaa fuudhee ergan jala hafe naabillee walitti illee hin deemtu jedhee irraa baheetan jira waan ta'eef akkana akka ammaan tana tabiraa fuudhee qalbii diyyatan arahaa as gabbeessu jira dhaabbattoon qofan isinitti dhaammadhaa irraa biyyeetan jira. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Obboleettii teessan tanan amma nikaa buusatan akka hin tuyne akka hin arrabsine jechuu barbaadeeti kabajadha isin jechuu barbaada. Ani immoo dubartii biraa laalladhiitan jira akka ana fuutan harargee tiyya dhiifa isin gaafadhaa cufa ummata kiyya ijoolleen teenyaa keessanuu dhiifaman isin gaafadhaa. Akkasuma namoonni isheen dheengadda jechaanillee isin xullee akka dhiifamallee gootaniifi walii ganaa adda baanee jirra. Nageet umrii rabbiin ishii rabbi ishitti haa ta'u rabbi kanatti illee ayyee jettanillee rabbiin nagaa ishitti haa ta'u rabbiin bakka ishiin jirtutti rabbi ishee haa tittisu amtu rabbi irra haa qabu hiree ishiidha rabbi haa bareechu dhiira ishii miidhu miti ishii jabeeffatu rabbitti haa qabu jeetan du'aayii godhaafi waa meeqa jechiin taanillee rabbii kiyyaanillee walillee naan dhabsiifne in bayaa dhiifama naa wallahi gara onneen tiyya na miidhamaa jijjiirti dhiifama narraa taadhaa in bayaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu isiniin jaa. Arargee lokeetin isin gaafa arargee tiyya dhiifama ummata kiyya dhiifama ani ilma keessanii dhiifama ji'a ramadaanaa kanaatu as deebi'aa jira akkan ji'a ramadaanaa kanallee qalbita sooman arargee tiyya dhiifama ulamaayin dhiifama sheekan kiyya dhiifama harargee tiyya dhiifama ulamaan tiyya dhiifama haadha fi abbaan kiyyas dhiifama obboleessi kiyyas dhiifama obboleeyyan kiyyalleen dhiifama isin gaafadha.
gana an ilmi keessan akka amma dura akka hojii isin irraa sanitti deebi'a. Intala naamusaa, intala adabaa, intala hayaa qabdu, intala nan je'uullee dhageessu laalladhee jira Harargeetiyya. Kuno irraa xumuradheetiin jira irraa dubbifadhe. Kanaaf Harargeetiyya akka dhiifama naa gootan akka nammaan tana manguddollee argigadhee ammaan natti fuudhutti Hamza Hajii falleen akka qal'ina jajjabeessan abdii dhaammadha. Gama kaaniin ijoolleen tiyya sababaa naa fi booniyyee kana jidduutti meeqa obsaan obboleessa keenya Kadir Mikaa'el irraa kaasee Markaz Abdallaa ilma Umarilleen duraanus hanga ustaazni keenya jaartii yookiin biraan ga'utti tasgabbii hin danda'u barsiisullee hin danda'u hanga jaartii yookiin hordoftoota keenya akkuma dhageessan Ustaaz Mahammad Bayaan Ustaaz Booniyyaa tirbeetan irra guddaanii kunoo jaartii isaa niqaa arraantana ija nama 200 akka daawwatu duratti irraa gadhiqee jira. Heekeetiin jira garaana dadhabeetiin bu'ee dhiifamayyee Harargeellee ol ka'ee dhiifama gaafatee ulamaa dhiifama gaafatee darasoota dhiifama gaafatee hawaasa dhiifama gaafate waan namoonni dhiifama gaafatee jira Oromoo guutuu dhiifama gaafatee amma heekee jira dhageessanii jirtanii gurra keessaniini. Intala toltullee sangartee mi intala toltullee nama maraachite tana jaalalaan waan gurbaa agarsiifte tana numa himti isiin ayyee dhiiraa harka nama booti isiin guyya takka. Kanaaf jecha viidiyoo kana share godhaatii addunyaa rabbii uummata na guutuu waliin gaadha. Amma inni dhaamsi na fuusisaadha qalbii na cabxate tana gartee akkaan zigiyyee dhaabbadhutti ammumaan tana dafaa ogutuma tanatti naqqalaadha na fayyisaadha jee dhaamsa dhaammachuu jira. Ga dhaamsa kana gaa warra bakkaan ga'u rabbi isin haa godhu amma gaa harkatti isinitti kanneen jira namni gaa dhiifama namaa godhuun dirqama rabbiinu isin makhluuqa isin ummata boruduu ummata dadhabaadha ummata dayyiifa namni gaa waan namaaf dhiifama goon hin jirtu rabbiinu kasi uume dhiifama sii godhachuu kasirri jabaa addunyaa tana guyyaa takka garagalchu addunyaa tana banan ol ibsannoo garagalchu jechuudha rabbiin tokkichi kunuu dhiifama namaaf godhaa isinilleen dhiifama godhaa fi yaaboo hamilee taa'an gurbaa kana bakka qalbiin dhabtee jirti yaaboo wayyoo sadiifu mee rahmata godhaa fi namni ni rahmata walii godhuu waanuma jiraati rabbiin illee rahmataa godhuu fi isinillee rahmata godhaa fi akkasii waan dandeenyu hundani godha gaarumteessi viidiyoo kana immoo nama hundi biraan gahaa namni dukka adda baafatu share waliif godha galatooma.